Ashama akkam jirtu daawwattoota keenya sagantaan Soofmar podcast egaa kunoo kan torbee kanas jalqabamee jira har'ammoo akkuma barametti weellisaa cimaa fi sagalee mi'ooftu qabu isiniif qabannee dhiyaannee jirra keessummaan keenya har'aas Anis Gabiidha wajjin turtii bareedaa taasifna hamma sagantaa keenya dhumaatti nufaana tura Baganagaan dhufte Baganagaan dhufte Anis baay'ee sagalee kan kee baay'een dinqisiifadha Alaqalatu Anis maqaan kan kee maqaa baratamaadhaa miti Itoophiyaa. Anis Gabii Eda'oo yoo jennu Gabii Eda'ootiin booddee beekna malee anis yoo jedhamu dhiqqoo si haara. Hiikni isaa maali inni maaf si ba'e maqaan kuniin maaf maqaa kan si moggaasan? Naati dhammi sure jedhan gaafa dalachuuf deemu faazari. So sababa politika kan hojii ol qabatee fakkaata. Abbaa isaa jeeftanillee. Kun amma mucaan isaa dhalachuu isaati. Inni sisuma ta'a jedhanii artistoota turan. Bolloon isaa Daadhiyaa Guutuu Ibrahim Hojii Ali Shabboo akkas jedhan dhaqee isaantu maqaa kana naa moggaasu jechuudha. Anis. Maqaan isaallee Anis immoo innis Gabii mataa jedhanii akkasitti akkasaan maqaa kana naa moggaasanii dhaqee. Kanaafuu muuziqaa keessa kan dhufte guyyaa dhalteeraa jalqabee purposely xiyyeeffannaatti kennamee achi keessa guddattee jechuudha muuziqaa keessatti ijoollummaa kee irraa daa'imummaa kan kee irraa. Muuziqaan guddate. Mee kanumaa wal qabsiisiti ijoollummaan kan kee akkam ture ijoollee asallaati miti natti fakkaata. Turtiin asallaa daa'imummaan kan kee ijoollummaan kan kee maal fakkaata isa jedhume asallaatti of duuba si deebisneetu nutti himi. Ofuu waan nambii kun natti hin fakkaatu asallaatti dhaladhee malee keessattuu guddadhee jedhee xiqqoo ishee na rakkisa. Asallaatti dhaladhee garuu fakkeenyaa elementarii irraa jalqabee haga haayiskuulii fa'aa kan ga'u Finfinnee kanatti hin baradhee jechuudha. Achii gidduu ijoollummaan koo baay'een isaa Finfinneetti darbe. Achiidha erga immoo guddadhee booda deebi'ee kan inni asallaatti preparaatorii fituu hin danda'e jechuudha. Deddeebi'atuma jiraadhee dhiise. Ijoollummaan kee asuma gaa. Asuma. Ijoollummaa keetitti gumii dargaggootaa keessa hojjechuu muuziqaa iddoo adda addaatti sirbuu sagantaawwan garagaraatti hirmaachuu carraa akkasiin qabdaa tureeyyuu? Osoo hin ta'in militarii mana militarii keessatti guddanne. Lamaan isaanii militariidha. Faazarii fi abbaan kan keellee? Maazariis. Shambal isheen akkasuma koomaandara. Weellisaa Gabii Eda'oo Shambaliidha? Eeka. Poolisii Oromiyaa keessatti moo? Lakkii waraana biyya. Raayyaa ittisa biyya keessatti? Raayyaa ittisa biyya keessa jira. Waaqa Shamballi. Waaqi Shamballi. Gaheetiin achi gara baandiiftuu Oromiyaatti makame. So disipiliinii cimaatu jira ture jechuudha. Kana godhi jechuun godhidha. Godhuu taanaan itti baata. Do or die jechuudha akka jedhaniifaa. So dhimma muuziqaa kana irratti faazar xiqqoo ishee baay'ee siireesudha. Akkatti signuun barbaadu. So kana mana muuziqaatti ilaalame yookiin argameera taanaan akkaan galuu barbaachuu kan jechuudha galgala. Waan irra ga'u nan beeka. So akkasiidha garuu nan dhaggeeffadha akkas ta'ellee nafne dhokadhee nan dhaggeeffadha. Teeppiinis jira kaaseetiin immoo bitama. Kirrii akka nama dhamaati. Ofii masaatiif jedhee bitataa silaa. Albaamni bitamni jiru mana keenya keessatti. Hunda namoo waldistoota hunda isaanii albaamni isaanii kaaseetiin isaanii jiran biratti. Kan bara 90 jechuudha. Hunda isaanii durallee hin bita jaarsi. Baay'ee dhaggeeffachuu jaallatan. So isa jalaa gaafa inni hojii dhaqu jalaa immoo dhaggeeffadha yoo dhaqqabe. Goontaan fudhadha garuu dhokadhee sirboota nan dhaggeeffadhaa ture manatti. Barumsa alaa gara biraatti akkaan dhaqu naan eeyyamu. Dhiibbaa sana hunda almost dhiisee gara of danda'utti gara ofitti ergan deebi'ee booddeedha. Of danda'ee gaafa sin jedhu barumsaaf jedhee bahee mana jechuudha. Manaa bahee kireeffadhee jiraachuun jalqabe. Achiin naan ilaalu
nan hordofu abbaa toof hordofa jechuudha amma. So wanta keessa jiru laaluu jalqabe. Kilaasitti nan sirba. Ijoollee irra deebiin haalaan jedhu. Fedhiin weellisummaa kun daa'imummaa keerraa jiraayyuu? Nan sirba. Sirbuu nan danda'a duruu. Dandeettii otoo hin taane nuti yeroo daa'imummaatti maal taate yogguu nuun jedhan Dooktar Paayilatu Mo'aa Jannaayyuu. Fedhiin akkasii kan keessuun weellisaa ta'uu ture? Lakkii hin turre. Fedhii akka sanaan qabu ture dhugaa dubbachuudha. Daa'imummaa kana irratti maal taataa baay'ee ittiin ajaa'ibsiifatu iyyuu maatiin na gaafatu waan jedhu tokko illee hin qabu. Jannaanis waan gaarii naan dhufu waan ta'eef. Weellisaa ta'a ittiin dubbattu ati. Eejeen dubbadhu. Dubbannaan waan narra ga'amutu. Barumsa kan kee dhiiftee akka duriyyee ta'uu fi. Eejeen yaada kan yaadum gochuu miti yaadumtu yakka. Akkasitti yaadama. Itti miidhameera inni itti natti fakkaata. Baay'ee itti miidhameera. Irraas waa argatee natti hin fakkaanne. Jas jaalala mataa kana malee. Achiin baay'ee ari'ameera, reebameera, maal ta'eera, biyyaa baheera. Sababuma waan artistii ta'eef waan weellisaa ta'eef malee waan biraa maalan waan godhee maalan qaba waan Oromiffaa sirbeef qofadha. Inni kun kan irratti ga'eefaa jedha. Sanuu Finfinnee keessatti jechuudha. Rakkoo amma dabarseera. Inni gara sanatti akka siqnu barbaadu. Garuu kutadhee ture. Baay'een jaalladha muuziqaa. Sirba kanan jaalladha. Akka faamilii weellisaa keessatti guddateetti sappoortiiviin faamilii kan keetii akkam ture? Abbaan kan keessi deeggara ture? Gara Ciyas. Guyyaa beekerraa jalqabee jechuudha. Erga baree booddee ittiin gammaduu jalqabee inni ittiin boonuu jalqabee. Maaliif waan barumsa godhadheera. Waa inni barbaadu ati galmaan geetteef jirta? Miiraan miti. Beekumsa godhadheera. Muuziqaan sirbuu qofa miti. Sirbuun damee tokko. Muuziqaa keessatti. Muuziqaan damee baay'ee qaba. Dhimma bal'aa ta'e tokkodha. Sana baradheera. Kaataagorii baay'ee qaba. Dipaartimentii baay'ee qaba bal'aadha. Sana keessatti sirbuun dipaartimentii tokko damee tokko. Weellistoonnis achi keessatti ramadamu jechuudha. Muuziqaa keessatti damee baay'eetu jira. Ta kompoozishinii haala addaatiin ilaaluu dandeenya. Instrumenteeshinii haala addaatiin ilaaluu dandeenya kophaatti. Ta piroodaakshinicha kophaatti ilaaluu dandeenya. Ta piroodiisericha kophaatti ilaaluu dandeenya. Waa baay'eetu jira. Sana ergaan baree booddee bal'aa ta'us ergaan baree booddee beekumsa barumsa gan argadhee booddee hojii ittiin argachuus danda'eera waan ta'eef hagaarratti hojii ittiin argadhu ittiin himne. Guyyaa beekee maatiin jedhe gaafa akkaataa muuziqaa keessa jirtu. Gaafa dhakkatee bu'e. Dambi Dollo turre. Ani yuunivarsiitii Dambi Dollotti barsiisaa ta'ee achitti qaxarame. Leekcharaadha jechuudha. Leekchariin immoo ogummaa guddaadha. Ogummaa guddaadha. Ilmi kan kee leekcharar ta'e gaafa jedhame hin boone. Achitti immoo ijoolleen Dambi Dolloo kan si ajaa'ibsiisu barsiisaa si jedhanii waaman. Ammas rabbi isaan galateeffatu. Maa baay'ee nama ajaa'ibsiisu isiin siin jedhu waan ati barsiisaa taateef qofa. Nama kamuu ta'e isiin jedhanii si waan baay'ee si kabaju baay'ee nama kabaju. Hunduu gaafa ni kabaju isa gaafa jala fiiguusaa yommuu argu achitti immoo poozishinii irrattis xiqqoo nan bahee kolleejjii diiniin ta'ee aangoon argadhe jechuudha. Keessummaa goonee osoo waamne eebba yuunivarsiitichaa irratti yeroo jalqabaatiif barataa simannee eebba yuunivarsiitichaa irratti keessummaa kabajaa goonee isa waamne bakka pireezidaanticha yookiin ministeera muummee jirutti waliin perform goonee jechuudha. Guyyaa jalqabaatiif. Yeroo jalqabaatiif. Isa wajjin. Yes. It was a surprise. Baay'ee jaallate. Bu'ee irratti. Akka inni yaada illee miti itti miidhamta jedhee ture. Garuu anaaf qofa osoo hin ta'in biyyaafuu akka inni waa toluu danda'u. Ijoolleen akka isaan barachuu danda'a. Anaaf qofadha naa kennama jedhee yaadu. Waa baay'ee baradheera barumsaan baradhee kun anaaf qofa miti kan naa fayyadu qabu.
achiin barsiisallee ta'eera waadaas galeera ijoollee barsiisuudhaaf waan an qabu kana hiruudhaaf. So anaaf itti gaafatama guddaa akka weellisummaa qofattiin san ilaallu amma itti gaafatama guddaadha hojii guddaadha hojii biyyaaf hojjetamu hojii biyya ittiin tajaajiluu dandeessudha kun aadaadha moo muuziqaan aadaa keenya keessa waan jiru aadaan keenya baay'eensaa harkisaa caalasaa jechuudha muuziqaa keessa jira muuziqaa keessatti walii darbaa dhufe dhalootarra seenaan keenya maal keenya baay'eensa eenyu ta'uu keenya sirbaan ibsama aadaa keenya ibsama jechuudha aadaadha. So aadaa sana saayinsaa godhanii uummata biraatti uummata siin bareedha beeksisuun barumsa inni umtu kophaatti barumsa saayinsiidha kan jennu sana kana maaliif addunyaan akkuma walii galaatti muuziqaa kana bakka tokkotti fudhatte akka afaan tokkotti fudhatama jechuudha. So namni addunyaarra jiru hunda afaan muuziqaa kanaan ittiin walii galuu danda'a. Muuziqaan afaan addunyaatti jedhamee haasa'ama. Music is a world language. Yeroo kam aadaa kee qabattee yommuu gara sanatti makamtu. Maaliif aadaan kennallee saayinsii muuziqaa mataasaa danda'e qaba. Sana qabannee saayinsii addunyaatti gaafa isa gashinu maal ta'a ammayyeessine ganna jechuudha. Gaafa ammayyamu namni siin beekne si hubata. Rukuttaa kee ilaalee mucaan kun asii dhufee si jedha. Warri isaa asii si jedha. Akkaataa sooftu ilaalee mucaan kun Harargee dhufee si jedha. Akkaataa sooftullee eenyu ta'uu kee ibsa jechuudha. Eessa akkaataa dhuftee ibsa. Kanadha of barsiisuudhaaf biyya barsiisuudhaaf aartiin gumaacha guddaa qaba jechuudha. Kanaan baradhee achi keessa. Akka ogeessa muuziqaa tokkootitti muuziqaa afaan Oromoo keessatti hanqinni jiru maal fa'a jettee ilaaltee dandeettii keetiin ogummaa keetiin qorattee wanti argite maal fa'a? Hanqinni isaa maaliini? Akkamittis furamuu danda'an rakkoon kun rakkoon muuziqaa afaan Oromoo kun? Tokko rakkoo ilaalchaata. Rakkoo ilaalcha nuti aartiisa jedhamuudhaaf qabnu tokko fakkeenyaaf ammayyeessu ilaalcha ammayyaa isa jedhamu sanaafuu ilaalcha nuti qabnutu sirrii hin ta'u gaaf. So ilaalcha sirrii hin taane sana keessatti immoo hojjennu hojiin kennallee baay'inaan sirrii hin ta'u yookiin waan na ta'e wayii fakkaata yookiin qaama ta'e wayii fakkaata hojiin kenna. Sana akka rakkootti kaasuu dandeenya. Tokkomoo deeggaramuu qaba. Maaliidhaan deeggaramuu qaba? Fakkeenyaaf aadaa qulqulluu isaa kaastee yommuu isa ilaaltu badii tokkollee hin qabu qaawwa tokkollee hin qabu. Maaliif aadaan mataasaa danda'e guutuu waan ta'e tokko. Sanarraa kaastee muuziqaan godhamuu jettu sirbaan godhamuu jettu immoo ulaagaalee sirboota guuttattee ulaagaalee ammayyeessuu maal akka inni ta'e guuttattee itti qortee riisarchii itti gaggeessitee inni hojjetta yoo ta'e galmaan ga'uu dandeessa. Hojiin keenya lafatti nafu. Maaliif wanni qoratame wayi wanni irratti dadhabame wayi ni beeksisa waan ta'eef. Inni kun akka seeraan inni bocamee hin beeksisu. Beeksisa sirriitti. Maaliif? Kaalkuleeshinii akka qabu? Yaa beeksisa. Wanna hojjettu gaafa sadarkaasaa eegdee gaafa saayinsaa goota gaafa isa fiddu elementoota saayinsii ta'anii achi keessatti inuma mul'atu ija baasanii mul'atu waan ta'eef hin beeksisu. Garuu fakkeessuudhaaf qofa. Waan na ta'e wayii agarsiisuudhaaf qofa yookiin ilaalcha dhuunfaa kan kee qofatti gashitee nan baasaa yookiin inni kun bakka nu buusa gattee gaafa baaftuudha rakkoo. Ilaalcha addaa keetii ilaalcha mataa keetii adda ta'uu hin mala iyyan sana immoo sirbaan kan koo qofadha jettee baasuu dandeessa. Kun ilaalcha kooti jette jechuudha. Garuu wanni uummata bakka bu'u tokko wanni aadaa uummata ta'e tokkodha jedhamee bakka bu'amu tokko fudhattee akka barbaaddeetti hojjettee gaafa dhiyeessitu rakkoo taata. Most rakkoo nuti arginu baay'een isaanii kanaa wajjii wal qabatu barumsaan hin deeggaramu. Wanni hojjennu hin beeknu. Elementiin rukuttaa keessa jiran maal ta'uusaa akkamitti ijaaramaa maal nama muraasa beeka. Warroonni beekanii hojjetan hojiin isaanii kun argaa jirta. Lafattiin bu'u waan isaan hojjetan hunduu ol ka'aadha. Garuu filachuudhaaf haga nama rakkisutti hin dadhabnamti qoshi hin dadhabne ilaalcha gaariilee hin kenninuufi.
Duub-deebii bareedaallee argatu. Duub-deebii isaa irratti hojii kee bitata taanaan namni sirraa fuudhaa biraazar. Hojii kee murteessa. Garuu akkam ta'a fakkeenyaaf aadaa gara Wallaggaatti dhattee aadaa ta'e tokko baasuudhaaf yookiin sirba ta'e tokko na hima. Sirba aadaa ta'e tokko jettee immoo gaafattu namni baay'ee ammasiif hin deebisu. Irraanfateera, nan irraanfadheera, dagadheera maal siin jedha. Namni kan asitti immoo hin jiru asii jedha. Lakki inni kun daangaa kana keessa jira. San tuuqamuu hin qabu. Hin tuuqamullee namni sii jedhus jira. Gara ta'e wayii amantaadhaanis wal qabsiisu. Maal ta'a aadaa saba ta'e biraatiin saba biraa ta'e tokkodhaan awwaalamta jechuudha. Kan keen dagatta. Kan keennaa dagannee aadaa saba biraa aadaa godhanna jechuudha. Wanni nu jennus ergaa nuti dabarsinus maalisaas hundasaa afaan kennaatiin aadaa saba biraa ta'a jechuudha. Gara Arsii kanallis hin mudhattu dhimmoota akkasiitu ka'a jira. Gara shari'aatti gara maalitti ni dhufa. Eeyyeen amantiin sirriidha. Amantaan dirqama waan eegamuu qabudha. Aadaa immoo wanni callisee namaa kenname miti. Artii sanarratti yoo tasgabbooftee yommuu ilaaltu waa malee wanni uumame tokkollee hin jiru. Waa malee wanni namaa kenname tokkollee hin jiru. Biyya kamuu aadaa mataasaa danda'e qaba. Aadaa isaa keessatti aadaa isaa balleessuu yoo jiraate aadaa sana kutee aadaa isa dagaagsu salallisuu danda'u immoo dhalootaatti dabarsuu dirqama. Ispeeshaalii sirba na ilaallata. Sirboota keenya keessatti sirboota nu balleessan sirboota amala keenya balleessuu danda'an yoo jiraatan irraa haquu dirqama. Garuu akka aadaatti seenaaf duudhaa keenya dhalootarra dabarsuu danda'an taanaan dirqama dabarsuun keenya. Hayyoon yookaan guddoon illee dhimma kana gara dhaloota kanatti dabarsuu dirqama itti nama gaafachiisa waan ta'eef. Ani wanti baay'een gaafii ta'u muuziqaa Oromoo keessatti bara 90moota keessa walaloon barreeffaman baay'ee babbareedu. Fakkeenyaaf amma abbaa kan kee fudhachuu dandeenya. Waa'ee harmee kan sirbe Aayyoo Harmeetoo sirba baay'ee jaalatamaadha. Even yoo TV irratti dhufee arginu haati ta'een abbootiin keenya akka badaa jaalatu muuziqaa sana. Baay'ee itti gammadu. Garuu kan ammaa kana immoo yeroodhaaf dhageeffatama. Ammaniin muuziqaa bara 90moota keessa sirbaman 70moota keessa 80moota keessa sirbaman baay'ee isaa ammallee dhageenya hadhas dhageenya namni baay'een dhageeffata. Kan ammaa garuu yeroodhaaf qofa dhageeffatame achiin booddee bada. Akka ogeessa tokkootti maalni rakkoon kun maal ta'eeti maaltu uumamee wanti akkanaa kunniin kan ta'uu danda'ee fi maal siif fakkaata sitti? Rakkoon kun rakkoo biyya keenya qofa miti. Rakkoo addunyaa ta'eera. Faashinii dhataa jira muuziqaan. Rukuttaa wayii dhufa. Fakkeenyaaf rukuttaa faashinii ta'e wayii dhufa. Rukuttaa sana irratti sirba hojjechuu. Malee ergaa ta'e wayii rukuttaa sanaan dabarsuu miti dhimmicha. Rukuttaa amma faashinii ta'e tokko irratti sirba itti hojjechuudha. Wanni sirba fakkaatu wayii. Carraan sirbaatti itti hojjechuu dandeessu carraa baay'ee amma. Ka barbaadde maallaqni kee cinqama malee maallaqni kaffaltee barbaadde sagalee bitattee barbaadde gatee amma sirbuu dandeessi. Teekinooloojiin tolee jira. Teekinooloojiin amma wayyaa dhufaan. Akka barbaaddeetti hojjechuu dandeessa. Dur carraan hin jiru. Waan sagalee qabaatteef qofa sirbuu hin dandeessu. Sirba tokko qofa qabattee sirban qaban jettu. Baay'ee shaakaltee namni si barbaadee nama baay'ee keessaa dorgomtee maal gootee bu'aa bayii baay'ee keessa dabartee sirba baasuu bira geessa waan ta'eef tokko waan akka salphaatti hin dhufne tokko akkaataa inni eegamu silaa hojii tilmaamuu dandeenya. Tokko isa biraa immoo fakkeenyaaf dur filannoodhaaf namuu muraasa jira. Waan gaarii ta'e tokko qabattee hin baatu taanaan namni sirraan fudhatu. Amma garuu filannoon keellee baay'ee namuu akka barbaade hojjeta. Namni singiliin hojjennee hin jiru amma fakkeenyaaf. Hunduu singilii hojjechaa jira. As keessatti immoo baay'ee cimtee maal gootee lallabdee haga feetee illee sagalee qabaattee nama cimaa taatus beeksisan hojjettu taanas hojiin kee hin bahu amma.
nama sirriitti beeksifateetu nama fakkeenya sooshaal miidiyaa kanarratti nama sirriitti adeemsisuu dandeetu nama deeggarsa qabuutu amma dhaggeeffatamaaf. Tiifoosoo. Akkas ta'aa jira. So ulfaatina hojii keenyaatiin hin madaalamnu jechuudha. Oopshiniin jiru karaa deemaa jira namni garuma isaatti siqutti deemaa jira jechuudha. So hojiidhaan madaaluu dhiisne. Gaafa hojiidhaan madaaluu dhiisnu immoo maafan hojjedha jedha namu. Gabaan qabudha taanaan gara gabaa qabutti deemuudha wayya. Yaada jabaatee tokko maal ta'e tokko fiddee dhufte taanaan namni sirraan fudhatu. Yeroo kam nama muraasaatu yookiin immoo nama muraasaatu dhaggeeffatamaaf. Gaafa qostu garuu yookiin qosaa ta'e fakkaatu fiddee yommuu dhuftu garuu dafee siif deema. Gaafa yoo dhimma ta'e tokko irratti yaada laattu yaada isa ijaaru gaafa laattu siin deema. Gaafa arrabsuudha deemtu garuu hin deema. Akkasii deemaa jira. Negative impactitu amma ol ka'aa deema. Observationii namas tensionii namas hin argata amma. Akkas ta'aa jira. So kana keessatti qulqulleeffachuun irra jiraata akka uummataatti. Akka uummataatti hojii hojjetameedhaaf akka ulfaatina hojichaatiin isa madaaluun nurra jiraata. San goonaan rakkoo namni kaasaa jirru kun furamaa deema. Maaliif namni gaafa baasu maal ta'a? Ulaagaa mataa isaa danda'e qaba. So ulaagaa sanaan deema. Uummannis kana irraan fudhatu jedha. Maaliif waan kanaan dura taa'aa jiru argitee waan ati fiddu sirreeffatta jechuudha. Akkas ta'a hin to'atamu. Namni isa to'atu hin jiru. Humna akka barbaadeetu jira. To'atamuu qaba. Ulaagaa qabaachuu qaba. Staandardii qabaachuu qaba. Hunduu staandardii mataasaa qabaa jechuudha amma. So ofii keetii wajjin dorgomtaasitti. So yommuu ta'e moota. Of duuba siyaa deebisuuti. Yeroo jalqabaaf I think Walloo Yuunivarsiitii irraa muuziqaadhaan eebbifamte. Sana booddee yeroo Dambidolloo Yuunivarsiitiitti deemtu barattoota barsiisuudhaaf hojii guddaatu sirraa eegama ture. Jechuun namni si jala jiru wanta sirraa eeggatu jira. Akkam ture yeroon barsiisummaa akkam ture laayifiin barsiisummaa akkam ture isa sirriitti nutti himi? Hojiidhaan hojjedhee keessa baay'een kan isa jaalladhu barsiisummaa kooti. Osoo eebbifamuun jalqabee baay'ee. Eebbifamuun kiyya. Maaf jaalattee barsiisummaa? Abbaan kan kee weellisaadhaa? Barsiisaa jechuun qotee bulaa. Sirrii. Warra firii isaa arguuf. Sammuu namaa ilma namaa. Sammuu namaa irratti facaasa. Sammuu namaa keessatti facaasa. Sammuu namaa immoo hektaaraan dhumneetu. Hektaara daangaa qabdee nama gammachiisa. Saniif sitti tola. Ispeeshaalii immoo bu'aa wayiin akka hin qabu nutti agarsiisa. Ilma namaa keessa jijjiirama fidda waan ta'eef. Almost maaliifan baradhee maaliifan muuziqaa kanan baradhee jedhee of gaafadhaa dirqama. So sirbuun hin danda'a akka namoo kamiyyuu barumsi cimaaf na barbaachise. So baratiin dura nan sirba sin jedhee sirriitti nan sirba sallatti. Preparaatorii sallaan baradhee sin jedhee namti. Preparaatorii gaafa sallaa baradhu haayiskuulii sagalii kaasee 9, 10, 11, 12 jechuudha. Sallatti abiraa golchoofaa achitti baradhee jechuudha. So barumsumtu iyyuu muuziqaa barachuudhaaf fedhiin kiyya kanneen dhufee silaa ofii koorraa darbee nama akka kaan ooluu danda'udha. Yaadichi carraa baay'een jiru muuziqaa barachuudhaaf asitti. Bakka carraan jiraanne keessatti immoo yoo sitti dhufe malee fedhii kan kee guuttachuudhaan rakkatta. Ijoolleen baay'ee dhimma kana barachuudhaaf barbaadu. Otoo baratan namni jibbuus hin jiru. Weellisaa ta'ee muuziqeessaa ta'ee namni saayinsii muuziqaa barumsa muuziqaa namni hin hawwiin hin jiru. Garuu carraasaa namni argate namni baratee hin jiru. Fakkeenyaaf osoo karaa yuunivarsiitiidhaan deemuu baadhee anis hin argadhu. Muuziqaa barachuudhaaf dirqama fiiziksii, ji'oogiraafii, istoorii qo'achuun qaba ture dirqama. Sana keessatti darbuun kiyya dirqama ture. Akkas ta'uun qabu ture silaayyuu. Gara fedhii kootti dafee deemuu qaba. Paashinii waan ta'eef gara fedhii kootti deeme. Kana caalaa nan milkaa ture. Abdii guddaa qaba ture. Ammas milkoofne jechuun danda'u baay'eetu naa milkaa'e. Maanan baradheef. Akkuma sanis immoo waan baay'eetu si jala deemuu si darbuu ni danda'a. Garuu nama barsiisurraa wanni caalu hin jiru. Haga fedhiillee sirbuu nan danda'a. Ijoollee an barsiisee caala garuu na gammachiisa. Ammas dooris akkasitti erga yuunivarsiitii galee booddee asallaa ganna deemee nuti
ijoollee akka tokkotti qabannee mana sinimaa jira achi galmee mana sinimaa sana keessa eeyyamsiisnee ijoollee leenjisna. Waan yuunivarsiitii irraa fidnee ijoolleedhaa kenna jechuudha. Gara gama tiyaatirii ijoollee jiru. Ijoollee nuyi barachaa turan waliin taanee muuziqaas tiyaatiris leenjisna ture asallatti. Ganna 3 akkas barsiisneerra. Ijoollee amma argartan keessatti illee ijoollee achii ba'an jiru. Baay'ee jira. So achii baay'ee nan jaalladha jechuudha. Waan an qabu hiruu maaliif waan ati qabdu muu hirtuu tokko sii dabalaa dhufa. Ati maal goota experience gochaa dhufta. Masters gochaa dhufta. Wanna ta'e tokko sii hubachiisuudhaaf naannoo dur naa galuu qaba. Anaan naan galee taanaan sii hubachiisuudhaaf rakko. Hin danda'u. So gaafan sii hubachiisuudhaaf tattaafadhu ofii kiyyaafuu naaf ibsachaa dhufa jechuudha. Akkasittan yaadaan dhimma barsiisummaa. Chaalenjii siin goone jalqaba irratti garuu barsiisummaa miti. Hojiin biraayyuu nama sodaachisa miti yogguu jalqabamu. Ati immoo ijoollee baay'ee fuuldura dhaabattaa. Maaltu chaalenjii si godhee ture yeroo jalqaba barsiisummaa eegaltu? Barsiisaa dhimmi muuziqaa jedhaman kun nuun galu jedha. Gurra keenyatu kun galamoo akka ijoollee doorree ni faasolaa si doo. Dafan abdii godhatu. Santu chaalenjii ture. Maaliif dhimmi haaraa ta'e tokko gaafa namatti fiddu sossobdee akka inni sirraa fudhatu gochuu dirqama. Taalantii barsiisummaan. Cal'istee dhaabbattee naasoftu. Taalantii wayiidha. So anna salphaa ijoollee muuziqaa hubachiisuudha. Irratti hojjedha. Baay'een hojjedheera. Ijoollee baay'ee irrattis hojjedheera. Maal godheera? Risaachis godheera. Isaan irrattis immoo eksperimentis hojjedheera. Dura ofii kiyya irratti eksperimentiin hojjedha. Naagaleera dhimmichi dura. Anaafuu waan jechaaru. Waan jechaaru naagaleera taanaan achii maan sirriitti hubadheera taanaan siimuu sii hubachiisuudhaaf karaa barbaadadhee karaa sii galuu danda'udha. Karaa salphaa ta'e wayii barbaadadhee sii hubachiisuun akka barsiisatti dirqama. Sana ganarraa fuute sii galteerti taanaan anaafuu naa galteerti dubbiin jechuudha. Seeraan kan qabdu itti kennatteerti jechuudha. Yes. Nan barsiisaa karaan deemuudhaan hundaa afaan koo irratti muuziqaan dhabamu. Maaliif wantichi waan baratamee dhumuu miti. Inni dhumuu muuziqaan bartee waan fixxu miti. Muuziqaa qofa miti barumsa kamuu waan baratamee dhumuu miti. Haga bartee haga yeroo kennattee irraa beekta. So ijoolleen kiyya yeroo baay'ee asittis daddaraaruu irrattis maal irrattis ijoolleen leenjisa. Ammas jechuudha. Innis sooshaal miidiyaa irrattis maal irrattis nan leenjisa. Dirqamadha waan ta'eef dhimmi afaan kee otoo namni siif bare nama si haasofsiisuu argattee jechuudha karaa salphaadhaan. Callistee gara of biratti qabattedha taanaan maal siifuu siin fayyadu namaafuu namaan fayyadu. So akka ta'e wayii eeyyan namnis barataadha. Barachaan jira waan baradhee tokko immoo otoo matatti hiree ilaalcha achi keessa jiru ilaalcha wallisummaa jedhamuudhaaf kennamu nu biratti xiqqoo rakkisaadha. Jaalalli itti kennaniitu ijoollee keenya balleessaa. Argaa jirta. So akkaataa itti fayyadamuun akkaataa artistummaan tajaajila kennu akka inni ta'ee jiru namni beeku nama muraasa. Warroonni kun haga ammaa kabajaa jiraachaa of kabachiisanii ogummaa kana kabajanii ogummichas kabachiisanii uummata isaan bakka bu'anillee kabachiisanii kan jiraachaa jiru. Haaluma sanaan immoo argaa jirta. Waan isaan artistii ta'aniif qofa waan isaan wanna ta'e uummataan beekamaniif qofa namoonni karaa bataa jiran nama baay'eetu jira. Si balleessa lubbuu keelleen dhiibamti. Jaalalli nama si balleessa. Namni si jaallata taanaan nama macheessa. Mataa kee irra. Sagantaa Soofumar Poodkaastii keessummaa keenya kabajaatii haadhisniif dhiyeessinee jirru weellisaa jaalatamaa saayinsii fi kennaa dandeettii fi walitti qindeessee addunyaadhaaf kennaa jiru weellisaa jaalatamaa fi beekamaadha. Anis Gabii Eda'ooti. Abbaan isaa immoo baay'ee jaalatamaa hin beektan. Abbaa isaa baroota 90moota keessa muuziqaawwan babbareedaa sirbuudhaan uummata Oromoo keessatti gammachuu adda addaa uumuudhaan nama beekamuudha. Hadhas muuziqaa keessa jiran fakkaata abbaan kan kee. Hadhas Oromoo yoo mammaaku ilma abbaa caalu ilma abbaa dhaalu jedha.
You are perfect. Saniin immoo ati. Bakka buuteerta. Saayinsii. Seenaan isaallee amma itti fufaara. Itti fufaara jechuudha. Amma leegaa seensaa itti fufaara. Dhugaa? Abbaa carraa ta'u. Naafis carraa. Sanubee istaandardii addunyaa eeggatee deemaa jira. Saayinsii qabattee jirta waan ta'eefati. Warroota beekee hojjetu keessadhaati. Sirrii alfaadha galatoo. Firii kan kee argiteertaa ijoollee barsiiftee keessaa bakka guddaa kan siif gahee argitee jirtu jira? Baay'eedha amma maqaan isaaniidha ollee baay'eedha waan ta'eef. Si milkaa'uu ni danda'a. Garuu immoo fakkeenyaaf 10 irraa tokko. Hunduu si milkaa'u. Sirriidha. Adeemsa qaba waan ta'eef. Adeemsa qaba. Bu'aa bahiis qaba. Caddistee waan nama gammachiisu tokko hin argattu. Baay'inaan immoo hin argatta. Baay'inaan irraa hin argatta. Ijoollee asallaa ba'an baay'een isaanii an barsiise. Asallaattis ni barsiista ture? Isa ganna deemtee barsiisa. Kanaafuu ammaan booddee asallaan atileetii qofaa miti weellisaallee qabdi jechuudha. Maarree qaba. Baay'een isaanii. Gama tiyaatiriinis haa ta'u, gama muuziqaanis. Ijoollee amma gaartaan keessallee jiru. Ijoollee baay'ee leenjisneera. Karaa dhuunfaadhaanis ijoollee barsiisaa jiru. Karaa dhuunfaanis nan barsiisa jechuudha. Meentumeen kilaasii nan kenna. Ammas barsiisummaa irra jirta jechuudha. Barsiisummaan waan dhaabbatu miti. Sirriidha. Hin dhaabbatu. Nama fedhii qabu dhimma kanarratti nama baay'eetu jira. Kansin jedhee anaaf hojii. Hojii bara baraan. Kaayyoodhas. Kaayyoodha. Tajaajila. Uummata na barsiisedha. Tajaajilaan isaa deebisee kennuu danda'u. Ashaaraa ofii kaa'u. Sheetana qofa. Maallaqaanis deebisuudhaan rakko. Maal goote isa deebista. Garuu waan sii kenname kana dachaadha goote akka isa deebistu kasi taasisu hiruudha. Facaasuudha. So kan qotee bulaatti nama fin ilaala. Qotee bulaa gaarii jechuudha. Kan sammuu namaa irratti. Na jaallataniiru. Dhugaa isaan na ajaa'ibsiiseeru. Kaamilee sii ta'uu isaa bara. Malee osoo narraa fudhachuu baatan. Maal gochuudha inni afaan kennaa jedhee dhiisuu nan danda'a. Garuu namni hawwiidhaan namni sirraa fudhatu baay'ee jira. Kan weellisuu barbaadus nama hundaatiifuu innan gorsaa akka muuziqaa baratan. Muuziqeessaa yookiin weellisaaf qofa osoo hin ta'in sadarkaa kamirratti ta'e barumsa kamis baradhu. Garuu muuziqaa shaakale dirqama. Akka dirqama namummaati. Muuziqaa baruun. Meeshaa. Amma suusutu lallaafisee maal goone gara sanatti dhufna. Dirqama namatti goona. Si galee? Dur hunduu miidhagullaa deema. Miti? Abbootiin kennu dur isaa miidhagullaa deema. Kopheenuu dhimma isaanii miti. Kopheen warra katamaa godhata. Magaalaa dhufe godhata. Akkasii garuu maal godhan? Suutsuu barsiifatan. Amma kophee dirqama. Kophee malee namni sii deemu hin jiru amma. Amma kophee dirqama ta'e. Saayinsii keessattis barumsa keenya keessattis wanti nuti dirqama ofitti gochuu qabnu baay'ee jira. Barachuuf wantoota lamatu baay'ina irra caalaa iji keenyaaf gurra keenya kan fayyadamna. Janna miti. Barumsa kamuu lamaan kan nuti seena. Miti? Barreessu nun dubbisna. Barsiisa barsiisu nageeffanna. Qormaata irratti nu fidu. Saxinxaallee maal goone deebisna. Sarchi goona maal goona miti. So argaa dhageetti keessa jira dubbiin. Miila deemuudhaafu ashubba deemti jedhamtee maal gootee sii kaasanii ol sii qabanii maal sii godhaniifti deemuu dandeessu. Harka kee kana leenji'a miti kan harkaan qabachuu danda'e. Qaamni keenya hunduu leenji'amuu malee seeraan haa hojjetu miti. Leenji'amuu qaba. Irra caalaan gurri keenya kana leenji'amuu qaban jedhaan. Wanti nuti amma beekumsa jennee sammuu keenyatti beeknu hundasa. Sun jedhu baay'ee salphata gurraan nuti seena. So gurra keenya bira dhaabbachuu dirqama. Takka nama siisuu danda'u muuziqaa. Sirba keessatti argee ka gurra leenjisu. Fakkeenyaaf garaagarummaa sagalee lamaa gidduu jiru adda baasuun siifuu homaa miti. Maasii godhata baastee adda baastee dhiistee. Halluu gurraachaa kana amma adda baastee arguu dandeessu yoo ta'e garuu baay'ee rakkoodha miti. Baay'ee malee gaafiin qabu. Ija koorratti rakkoo wayii jira jennee yaadne miti. Haga sanatti sagalee lamaa garaagarummaa sagalee lamaa gidduu jiru adda baasnee hin beekne.
Gaafa shaakalluu beekna anuu Gaafa saayinsii keessa shaakallee boode shaakalicha keessa seenee boodeen bare. So waa'ee sirba miti sagalee yoo adda baasee gurri kun dhaggeeffatu. Maal dhaggeeffadhaa jedhaa dhaggeeffannu. So dhaggeeffachuu immoo leenjii barbaada. Leenjii isaa muuziqaa jala jira. Bakka bira eessarraa hin argattu. Keemistirii keessa hin jiru. Baayoloojii keessattis hin jiru. So muuziqaan akka barumsa kamuu dirqama namni experience godhate kan ol deemuu qabudha. Isa jedhu irratti karoorfadhee ijoollee keenya Oromoo guutuu amma muuziqaa baruu qabaa jedheera. Anjiraannaa jedhee. Anjiraannaa sooshaal miidiyaanis amma baay'ee walti infidaa jira walti baay'ee nu siksaa yeroo tokko online irratti si argaa TikTok irratti. Sooshaal miidiyaan xiqqoo adeemsa sooshaal miidiyaa ni beekta. Dhimma barumsa kana hin jajjabeessa. Qoosaa maal jajjabeessa. Gaafa ol arrabsituu maal fooloorii keessa hin baay'atu. Viyuun keessa hin baay'atu. Garuu gaafa namatti barsiistaa maal yoo ta'e garuu foolooriin isaa baay'ee gadi bu'aadha. Garuu hariiroo uummata kiyya wajjin na fide baay'ee naa cimseera jedhee yaadaan akka kootti. Carraa kanaan namni waa'ee muuziqaa barachuu barbaadan TikTokii anis gabii eda'oo like follow gochuudhaan rabbaradha. Aniyyuu argaa ture yeroo baay'ee yeroo ati leenjii kennitu ijoolleedhaaf yeroo live leenjii kennitu argaa ture iyyuu liveidha jechuudha. Kanaafuu dargaggoonni keessattuu dhimma muuziqaa irratti barbaadan ogeessi bilisaan kaffaltiin qabumi. Mana keessan teettanii muuziqaa barachuu hin dandeettanii follow godhaa. Jedheera durattis jajjabina isaa naa kennan ta'u malee waan abdii gochuu baay'eetu jira. Abdii gotachuu dandeessa. Fakkeenyaaf hojii wayii qabattee hojii kee hojjechuudhaaf maallaqa hin qabdu taana akkuma duratti siin jedhee hin hojjettu. Hojii naan hojjechuudhaaf barbaadu moo sitti ajaa'ibsiisa hojjechuudhaaf barbaada dhugaa. Yeroo jalqabaati hojiin kiyya jalqabaadha milkiidha. Haadha milkiin dandeettii kootiin maallaqa isaa baafadhee miti kan inni hojjetame. Hojjumtuu mataa isaa danda'e maallaqa isa barbaachisu uume malee maallaqa guddaan naaf gaafate sana gochuu dandeenye promoshiniidhaafuu maallaqa inni gaafatu dhugaa rabbi nama saalfachiisa. Ama sirba kee promoot gochuudhaaf maallaqaatti gaafatamtu warra biyya asiitti miti maan hojiidha nan beeka dirqamadha isaanis dadhabaniiti kan isaan as gaane garuu hojii barbaachisaa ta'e irratti hojii biyyaaf hojjetamu irratti osoo ol gaafachuu baane dhugaa rabbi. Bu'aa uummataa waan ta'u irratti. Bu'aa uummataadha bu'aa dhuunfaa nama miti. Hojii hojjetame immoo sadarkaa isaa hojii eegne taanaan rakkoo qabu. Hojii sadarkaa isaa eegne just ol kaasa jedhuus hin danda'u. Garuu hojii sadarkaa isaa eeggatee hojjetame dogongora hasaa qabaatu. Dogongora sana akka inni sirreessin kan nu taasisuu danda'u maali? Immoo ol gorsinu miti. Garuu wanna jiru ulfaatina isaatiin akkuma hojicha madaallee uummatatti osoo baasne baay'ee gaariidha. Ammas hojiin kiyya itti yaadeetan hojjedha. Gaafaan itti yaadee hojjedhu dhaloota isaarra chaaran qofa osoo hin ta'in dhaloota isa dhufaa jiraniidhaafis akka inni ta'u kan barumsa ta'u yaadeetan hojjedha. Dhimmi kun boru iftaanillee haa ta'u uummata biraan ga'uunsaan oolu. Dirqama keenya garuu har'a ba'uu qabna. Dirqama qoosaaf maalidhaa yeroo nuti kennaa jirru yeroo nurraa fudhatamaa jira. Fakkeenyaaf TikTokiin jaalala kee sirraa fudhata. Like godhisi jedha. Na jaaladhu si jedha. Share godhisi jedha. Follow hordofi si jedha. Si amansiisee dhimmi sun si baasadha taanaan si ijaaradha taanaan yoo hordofteellee yoo like gooteellee rakkoon qabu. Performansiin kan kee jalqabaa maal ture akkam ture carraan isaa akkamitti argame? Performansii kiyyan jalqabaa Sardo Daawwardi sadaffaa. Daawwardi. Yeroo jalqabaatiif erga yuunivarsiitii irraa ba'ee Zambidolloo waggaa lamatti barsiisee Finfinneetti dhufee Sharaatan Addisitti. Carraan sun akkamitti dhufee hiriyoota qaba. Hiriyoota jajjaboota qaba.
waaqa nama sin dhabsiisi. Kennaa. Namatu namaaf bakka kenna. Nama baay'ee si miidhuu danda'a. Sababa nama tokkittiif jecha garuu hunda isaan dhifta. Ani hiriyyaan qaba obboleewwan qaba. Almost hiriyyummaa osoo hin ta'in obbolummaatti naannoo. Ispeeshaalii dhiira taanaan obbolummaa lama wayya hiriyyummaarra. Hiriyyaa baay'ee sin qabu. Haadha warraan qaba. Dubartoonni immoo obboleetti akkasitti kun nama soo maatii godhadha. Ijoollee hiriyyummaa waan osoo hin ta'in maatiin walii taana jechuudha. So hiriyyoota baay'een qaba. Achii keessaa tokko namoota ijoolleen waliin dhufaa turre Andu'aalem Gosaa ture. San na beeka ture jechuudha. Qaroo waltajjii gaggeessa. Qaroo tamaa. So Andu'aalem isa hima. Ajabaadha. Yuunivarsiitii dhufee. Sirba kam taphatti? Awaash. Qorraan hin jetture? Jannaa. Riga namuri riga hinnamarari wa namurubari ni dhufa samii keessa barar awaash naman cisiisu yaanni hiriyaa nama raffiisu awaash nama shakkiisa yaanni hiriyaa nama bochiisa kalee manni gubaate utuba warqii shantuu gubaate anaan maal godhi jaata hansirraa bareedu na fudhaate awaash naman ceesiisu jedha. Sagaleen kee baay'ee bareeda waayee baay'ee malee. Dr. Artist Alii Birraa. Bolloon Sadaadhaa guutuun. Ogeessonni baay'een even if ogeessonni muuziqaa afaan Amaariffaa isarraa shaakaru. Akka ogeessa muuziqaa tokkootti maal inni sagaleen isaa sun namoonni baay'een maafi filannoo isa godhatan. Muuziqaa keessatti sirna muuziqaa keessatti daangaa sagalee jennee baay'inaan yeroo bal'aa keenya kan salaallu jirra. Ispeeshaalii sagalee namaa muqurru. Daangaan sagalee dhalli namaa bakka afuritti qoodamu kan dhiira bakka lamatti kan shamarran bakka lamatti qoodamu. So dhiirri sagalee furdaa fi qallaa baasa. Beeziif teenar jedhama jechuudha. Beeziif teenar kana gidduutti warroonni carroomanii lamaanuu sagaleewwan lamaanuu bakka tokkotti baasuu danda'an jiru. Warroota sagaleen isaanii warqii ta'e jedhanii warroota isaan kaasu. Namoota isaan keessaa Dr. Artist Alii Birraan isa tokko jechuudha. Namoota muraasa jechuudha. Golden voice. Golden voice. Egaa the golden voice. Sagalee furdaa bareeda. Bareeda baasuu danda'a. Bakkeen qubatullee si ajaa'ibsiisa. Ol ba'illee akka bareechisee amma ol iyyuu miti innichi. Ol baatee haayipichii sana irratti bareechiftuu hojjechuun yookiin immoo ornamentaayis gochuun baay'ee ulfaataadha. So sagalee keetis hin qoramaa madaalamta jechuudha sanaan. Namni baay'ee gaafa sagalee sirboota Alii Birraa gaafa sirboo akkasaa sirbuudhaaf rakkoodha. Garuu akkasaa sirbuudhaaf yommuu tattaafattu sagalee kee qaraa deemta. Of dhabuus irra hin jiraatu, of argachuus irra jiraata. Akka ofittis sirbuun waan jiru. Garuu immoo adeemsi ittiin deeme sana keessatti deemuun si qajeelisa. Gurra keessa qoonqoo keetti si leenjisa jechuudha. Isaaniif isa filatu. Instrumentii tokko ta'a jechuudha sagalee isaa. Inni biraa immoo adeemsa iskeeliiwwan adda addaa keessatti seenee taphachuudhaan yaala. Iskeeliiwwan maayinari iskeelii nuti isa jennu. Iskeeliiwwan gurra keenya irraa fagoo ta'ani. Baay'ee gara Arabiik maayinari iskeelii kana. Hin jaala. Yaaleeras dhageesseeras sirboota baay'ee isaa irratti. So sana gurra keenyaatiif baay'ee mi'aa ta'anii garuu adda. Sana yaaluun carraa iskeelii keenyas nu bal'iseera. Sirboonni keenyas amma carraa baay'ee qabu jechuudha. Carraa iskeelii baay'ee qabu. Mooldiillee amma qabna. Mooldiiwwan baay'ee qabna. Mooldiiwwan gargar qabna. Yeedaloo keenyatti waraabna. Fakkeenyaa yeedaloon dhageeffnu hunda aadaa keenya dabalatee maal keenya dabalatee gosoota afurraan bahuu jenna. Sababa nuti jennu dabalataa immoo maayinari iskeeliis arganne jechuudha. Iskeelii maayinari ta'ellee akka dabalataatti arganne irra sirboota isaa keessatti. Maayinari iskeelii immoo baay'ee gurra namaatiif baay'ee mi'aadhaa dhageeffatu lubbuu keellis
inni harkifama yeedaloo sanaan so sana kacarraatti nuu dabaleela jedhee yaada namoota dhimma kana beekan sirriitti isa hordofu qoratu akka kaarikulamitti nam qorachuu qabnu keessatti Dr. Alii Birraa isa tokkodha. Anis weellisaa guddaa fi jaallatamaa akka amma jiru kanarratti akka ga'uuf muuziqaawii tiimiin yookiin immoo baandii muuziqaawii gahee maal bahatee jira? Muuziqaawiin amma baga nuuf kaaftee galata guddaa qabnaaf. Hojiinaan isaan walii hojjedhe hojii lamaan hojjedhe muuziqaawiin gara jazz fusionitti siqa. Jazz fusion gaafa isin jedhu jazz jechuun amma addunyaa irratti foorumii muuziqaa baay'ee jaallatamaa dhufaa jiru tokko. Dr. Mul'atuu Astaaqii fa'aa Itoophiik jaaziin immoo achii keessaa Dr. Mul'atuu Astaaqii maqaan isaan kaa'ama. Aadaaf seenaa Afrikaati. Michi gara Ameerikaatti dhaqee garuu of ammayyeessee Ameerikaawii ta'ee jaazii jaamee amma gara keenyatti deebi'eera. So ispeeshaalii baay'ee muuziqaatti sadarkaa olaanaatti ga'an jedhamanii ammatti beekaman hundi isaanii formii kana baay'een jaallatu, iskeelii kana hin jaallatu. So dhimma kanatti nuti seenuu qabna jeen namoota muraasaas amma yaalaa jiru. Yaalaniiru illee muuziqaa afaan Oromoo keessatti yaalaniiru. Alii Birraanis yaaleera. Baay'een isaanii akka ta'e wayii yaalaniiru istaandaardii isaas amma immoo bara ammayyaamii kana irratti immoo akka ta'e wayii guutuunis waan fiishinii fakkaatu wayii nutti agarsiisaa jira. Karaa daandii wayii qajeelchaara jechuudha guutaa warraanis. We have to respect him. Hojiin isaa xiqqoo ammayyaamaa faayiru. So elementoota jaaz ta'anillee achi keessatti ani argina jechuudha. Anuma maalan yaada jaazuma bu'uura godhatee afaan keenyamaaf nu hojjetamu yaada jedhu qabaan ture. Afaan Oromootiif. Haadha milkii irratti complete Itoophiik jaaz ta'e wanuma fakkaatu ta'e. Gaafa laga ce'ee deemu immoo elementiin kun biyya kanatti dhufe elementiin kun immoo fakkeenyaaf ambaasal jannamiti biyya kana keessatti beekama. Wallootti immoo wallootti baradhiisin jedhe wallootti immoo ambaasal gaara wayiidha gaara argaa ilaalaa jiraanne wayi baatiinis biyya. So achi elementii ambaasalii fudhanne jechuudha. Aadaa immoo aadaa arsii fudhanne siinqee aadaa siinqee fudhanne. Haadha milkii haadha siinqee hojii wal qabatu. So aadaa sana fudhannee rukuttaa isaa immoo wal nu qabsiisu rukuttaa wal nu qabsiisuu danda'u jira. Sana fudhannee akka muuziqeessaatti dirqama maal gochuun qaba? Research gochuun qaba, compose gochuun qaba, akka keemistiriitti qindeessuun irra jiraata jechuudha. So keemikaalii haaraa akka keemistii tokko keemikaalii wayii qindeessaa akka inni fidutti elementoota muuziqaa biyya kana keessatti jiran bakka tokkotti qabadhee immoo ana haadha milkii foormii haaraa ta'e ofii kiyyaa hojjedheera. Baay'eetti milkoofneera. Itoophiik jaaziidha. Garuu baay'ee nutti siqaa. Jannaa baay'ee nurraa fagaate. Akka ta'e wayii Jorgaa Masfin jedhama arreenjimentii isaa kanaaf hojjete. Arreenjimentii isaa nuti hojjete. Walaloo isaa Leencoo Gammachuu barreesse. Waggaa 5 erga hojjetame waggaa 5 booddee carraa argatee riikardiingitti seenee riikardii leevilii akka addunyaatti jiruudhaan istaandardii olaanaati hojjetame. Kompoozishinii isaallee miiksingii maasteringii isaallee Swiidinitti hojjetame. Namoota guddaatu irraa hirmaate muuziqeessota biyya keessa jiran jedhaman silaa guddaa. Boodloon isaa Daadhiyaa Guutuu, Tafarii Duram, Henok Beez, Henok Tamasgen, Groom Gitar namoota kana fakkaatantu irra hirmaate. So akka carraa ta'e hojii gaarii hojjanne uummannis akka gaariitti naasimate. Ammas galata guddaan qaba uummata Oromoof. Namadhaa barachuuf hin saalfadhu waan ta'eef dogongoruu nan danda'a. Leemtu immoo hunda isaa hundi fedhii isaanii guutuu rakkoo. So akkuma sun rakkoo kiyya wajjin gara naa jaalataniiru.
Egaa daawwattoota keenya kan daawwataa jirtan Soofumar Poodkaastidha. Kan Soofumar Miidiyaatiin isiniif dhiyaatu. Har'a immoo keessummaan keenya weellisaa Anis Gabiidha. Turtii keessan nu waliin taasisaa. Turtii gaarii. Jaalattii beektaa? Jaalala muuziqeessaadha, weellisaadha. Sagalee kanaan sirbii namni siin jedheeti. Sagalee saniin hawwattee gaa'ila ijaaratte moo? An fuudhee rasti. Abbaa ijoollee lama. Because namni muuziqaa weellisu muuziqaa matamaa isaatu jaalala. Waa yaada warraa kostanii. Barbaannaa iyyuu. Haadha manaan tiyyaa Loosaa Admaasuu jedhamti. Ijoollee Asallaati. Achitti guddatte. Daa'imummaan ishee beeka jechuudha. Weellistuu cimtuudha. Isheenis? Sagalee ishee. Maatiin guutuun abbaan kee haati ta'e. An muuziqaadhaan of marsiin jiraadha. Dirqamallee. So waa'ee muuziqaa gaafaan sin jedhu isheen warri kaan irraa wal madaalsitu isheedhaaf homaa miti. An sirbuun kiyyaa, jaallatamuun kiyyaa, maalii kiyyaa. Hawaallee miti ishee. Achi dura na barti waan ta'eef. Achi dura na barteerti waan ta'eef. Odoo namni nan beekin isheen na bayiteerti waan ta'eef. Odoo namni nan dinqisiifatin isheetu. Si bira dhaabatee. Na dinqisiifatti na jajjabeessiti waan ta'eef. So Annisiin kan ishee caala. Mara amma maallee natti hin fakkaatu. Namni haga fedhe na jaallachuu danda'a, ishee caala nan jaallatu. Si galee? Jaallachuus hin danda'u. Special. Maaliif? Addunyaan guutuun osoo ishee jaallatee hagasisii hin gahu. Hin ta'ullee. Hin ta'ullee dhugaa rabbi. Anis waaqa koo akkas hin jedha. Namuu otoo nan beekin tura. Haadha manaa kiyyaa fidii jedhaan. Maaliif booddee filachuudhaaf rakko. Erga jaallatamtee booddee hunduu erga sii baree booddee ijji keeyyuu akka tokkotti hin boqotu. Waan beekamudha. Tanuu dhiira taatee nama waltajjiirratti bahu taatee kaayyoon qabdu taanaan hunduu gara barbaadeetti si fudhata. Bakka ciiftu hin beektu. Ganama adda baafta. So jireenyi keenya kunis nama macheessa beekamtii argachuun. Xiqqoomoo fakkeenyaaf cidharratti waamamta. Malee taasisaatti hin waamamtu. Cidhamoo cidha. Dhugaadha nyaadha. Sirba nyaata. Muguun hin jiru nyaatanii dhuganii taa'anii muganii. So maal ta'a of dhabaatuma deemta. Hayyuun qabaattu. Maaf akka hojjettu hin beektu. Adeemsa keetu badaataa jechuudha. Otoo waa baay'ee hojjechuu qaban nama baay'eetu dhimma kana keessatti hafe. So sodaan faazariilis kanaan fakkaata ture. Gara muuziqaa akkan dhufneef. Malee ogummichi jibbeetii miti. Sakaalamtee haftaa kanarratti haftaa. So an dura qawsirra jiraata ture jechuudha. Annu akkasitti yaadaan ture. So baramuu kiyya dura. Namni na beekuut biyya dura. Waa argachuu kiyya dura. Maatii godhachuu dirqama. Nan beeka ture akkaan matatti bahu maaf hojjechaa irraa dadhabaa ture waan ta'eef. Kaayyoo qabdaa. Nan beeka akkaanti deemaa garuu haadha manaas akkaan qabaadhu nan beeka garuu eenyu ta'uu ishee hin beeku malee. So dhaloota kana hunda keessa maaltu kana hunda keessa hantee adda baafachuun rakkoo yoo waaqsitti fide malee atuntu naa fide hin dandeenye takka nama sadii yaalta akka namatti yaalta. Gaafa si milkaa'uu dhabu immoo abdii kutattee yookiin jaalalli ishii jalqabaa tiyyaa akkas na goote jettee isheetti mufattee dubartoota hunda isaanii irratti ilaalcha tokko qabaachuu ni dandeessi. Haaluu bahuuf deemta. Akkas ta'a. Sababa akkas ta'uu hin qabu.
waan na jaalattu naa kenni jedhaani gafaltii qaba gatii qaba yeroodha gatiin isaallee wanni biraa miti yeroo guddaatti kaffallee hojjannee milkiin kun haa dhufe jechuudha. Waggaa meeqa dura wal bartan? Amma erga wal barree ture sitti asallatti. Asalla yeroo pirippii barattu. Yeroo pirippii baradhee yuunivarsiitii galee yuunivarsiitii waggaa tokko deebi'ee gaafa leenjii jalqabu asallatti jalqaban ijoollee jechuudha. Achii keessatti amma deemeera amma. Muuziqaan hiree lama sii baase jechuudha ogummaa. Waggaa 12 maal dura wal beekne jechuudha garuu. Gaa'ela hoo? Gaa'ela garuu amma waggaa 5. So muuziqaan waan lama sii baase jechuudha. Tokkoffaa carraa uummata hojii wal arguu sii fidee jira. Lammaffaa immoo utubaa sii ijaare mana sii ijaare jechuudha. Isii muuziqaa keessatti argatte. Kuma siin jedhee. Wanti jaalattu kennaa sii kennaami kaayyoon kan kennaa sii kennaa addunyaa irratti. Silaayyuu akkuma fedhii kee jiraatta. Waanuma afaan kan kee jiraatta. Waanuma lallabdeetti bulta. Kun sirnuma uumamaadha. So ammaalan jedhaa sitti meera. Wanni durfamuu qabu dura durfamuu qaba. Inni sun hin durfamuu taanaan wanni duubatti dhufu dursitee rakkootti seetta. Kan dura utuu dur lafa qabiinsa keetu sirreeffamuu qaba. Beezmantii keetu sirreeffamuu qaba. Waan ati okay maaf sirbitaa naan jennaan waan sirbuuf nan beeka amma. Sirriitti nan beeka. Waan irratti investi gochaa yeroo nan beeka. So maallaqni amma sirbarraan argadhu garam akka hin dhagus beekamaadha amma ifatti. Waan badii badu miti. Galee wanni na balleessus hin danda'u amma maal itti gaafatamuu manna irra jiraata. Hidda qabdaa. Yes. Milkiin kun eegaa qaama. Muuziqaa affeeriin osoo jedhamteeti muuziqaa kamiin affeertaanis kamiin sirbitaaf kamiin weellistaaf. Sagaleedha. Gammachuu sadoodha tiyoowwifannaa jettee namaa gurarraa cuufannaa waan bultii nuti gurra maganfannaa kan bultii nuuf ijaarurra wal gorfannaa. Ambultii fichaarura wal gorfannaa. Gorsisiif isiin gorsituudha, deeggartuudha, gargaartuudha, utubduudha. Ijoolleen kee eenyu jedhamu? Ijoolleen kee eenyu jedhamu? Ijoollee lama qabanaan jettee taate? Ijoollee lama qaba. Tokko nan argaa tiiktookii kan kee irratti. Kanaafuu haati milkii ergaa qaba jechuudha. Ergaa qaba. Anaaf hiikaa kennu isaa dirqama silaayyuu. Durana ibsaa miti hojiin kee. Achi immoo hunduu milkii isaa hin argataa jedhee milkiis qaba. Nama kamuu haa ta'u. Garuu gargara. Tokko masaatis milkii ta'uu danda'a. Tokko hojiisaa ta'uu danda'a. Kan ittiin milkaa'u namuu gargara. An garuu ijoollee keetiin haadha kootiin baay'ee milkaa'eera jedhee yaada. Haati milkii haadha warraa keetiif sirbamee jechuudha. Abbaa milkii ta'e amma. Amallee kanaa ol immoo milkiin baay'een hin jira fuuldura. Durba naa kennee lammaffaarratti immoo. Eenyu jedhamti ishee? Hiraan jedhamti ishee. Hiraan amma waggaa dabarte. Waggaa dabarte milkiin amma waggaa 3 gooteera. Haga ijoollee argattee miira abbaa keetii wataa dhufte? Miira abbaa kooti qofa miti. Miira haadha kooti illee sirriitti nu badhe. Asumarraan haati koo Yobdaal Alqabat jedhamti. Tanna deessee jechuudha. So yeroo mara maana dhistee deemtee maal jedhee isheetti mufadhaan ture. Waan natti dhagahamuu gaariin ture. Maana dhistee deemtee gaafaan si jedhu haadha dhabeetiin. Haadha guddistee baay'ee isheen galateeffadha baay'ee ishee jaala. Maazara jedhee gaafaan sitti himuu isheedha. Koomandara turte sin jenne Badriyaa Bagaas jedhamti. Baay'ee namtitti jabduudha. Na barsiistee kan na guddiifte. Garuu maazaritti ija wajjin akka mufannaa akkasiin qabaa ture jechuudha.
Siigalee keessa isaa akkasitti mubaadhus. Garuumoo gaafa haala manaan tiyyaa da'uuf deemtu ciniinfattu gaafa baqaafamtu du'aaf jiruu gidduutti taatee gaafa kennaanaa kennitu dhugaa rabbii bu'aa bahee maazariin kun anaaf jettee dabarsite anna fiduudhaaf waan isheen taate hunda yeroo sanatti mul'ate. Dhiifama gaafatti keessattis. Amma eeyyeen. Sheeman waamee. Sheeman waamee. Guyyaa sana. Naala qabii ishee dhugaa rabbii. Hunda dhiisee jechuudha hunda isaa dhiisee of keessatti ofii qofan dhiifama godhee jechuudha. Rabbi akkas jedhillee haasa'uun qabu ture. Isa jedhuu san natti mul'ateera. Nirra caalaa dhiisa an abbaa ta'u corruumuu. Amma baay'ee sodaachuun jalqabee jiru. Nama sin arrabsu. Akka nama walitti hin buuneef. Hidhaa keessa jira. Nama gaarii wayii. Morma koo gadi qabee. Maaliif namni sababa malee na jaallatutu jira. Waa malee na eeggata. So mucaa sanaaf dhaqqabu kiyya dirqama. Waan ta'in mana gahuu hin qabu. Waa hojjedhee daabboo ta'e qabadhee galuu hin qabu. Waan na fedhee naa kennuu dandeessa ammaachi. Yaa waaqaa isaa gammanaa gaditti irraan caalu jedha. Dhugaa rabbii. Gaafa isa argatte guyyaa isa argatte. Guyyaan atti gammaddee guyyaa muraasa. Kolfa baay'een jaaladha taphachuun hin jaaladha. Garuu baay'ee nama siireessi ta'edha. Of keessa namatu beekamti keessa koo. Anis wal dhaabbadhu sassaabadhu deemni koo. Garuu deemsa keessatti jiruu koo keessatti garuu taphaan kolfaan deemuu baay'een jaaladha. So akkas barsiisummaa keessattis ijoollee kolfaan nan barsiisa. Jiruu koo irratti garuu baay'ee siireessidha. Baay'ee sikka malee siireessidha. Militarii jidduutti guddattee. Yaa akka natti fakkaata. Baay'ee siireessidha dhugaa rabbii. Gara afoo. Dirqamadha. San bareeraa jiruunis kana barbaadde. Kuttannoo sirra gaafata. Wanna gootu hunda fakkeenyaaf kanaan qabu otoo mana hin qabaatiin osoo makiinaa hin qabatiin maafam fuudha maal jedhee otoo yaade gammachuu kana hunduu lafatti hafee ture. Waliin arginu ture jechuudha. So sodaa tokko malee waaqa koo amanee amma barumsa koo fixeera hojiin argadheera martiin bulaa argadheera amma immoo wanti jiraachuu qabu jireenyumtuyyuu wanna jiraachisuudha maaliidhaaf. Bultii ijaarrachuudha. Maaliidhaaf dirqama sanyii kootti fufuusaa kasa waan tokko garuu immoo sababa kootii namni jiraachuu qabus jira. Isas baruun irra jiraata waa malee nan finne beekamu. So isa baree isaantiin gammadee jiraachuudha. Wanni naa kennameen jiraatu. Siigalee baay'ee ittiin gammadee jiraachaa jira. Rabbiif galata. Rabbiif galata jedha. Isaan namaa kenna. Weellisaan ati dinqisiifatte eenyudha? Baay'ee dhawu. Abbaan keellee keessa jira. Nama sirbuu namni sirbuu. Abbaan saamaa faamiliidha. Afaan sabanatee nan dinqisiifadha. Ispeeshaalii kan jettee qabattu. Haala addaatiin jiru. Jira baay'ee. Tokkumatu danda'amu garuu. Jiru. Garuu immoo karaan isaanitti dinqisiifadhu. Otoo wajjin hojjedhee jettee kan hawwitu. Jiru. Jiru baay'ee jiru. Garuu carraa isaan argadhe immoo namoota isaan wal quunnames jiru. Isaan walii hojjechaa jiru. Fakkeenya muuziqeessitoorraa fakkeenya meeshaa taphatan. Jiruudhaan dhiisee abjuudhaanuu ani isaan waliin hojjedhaa jedhee namoota isaan yaadne waliin hojjedheera. So akka carraa ta'e immoo weellistoota baay'ee isaan dinqisiifadhu isaan hin argannes jiru. Eebaluu jedhee kaasuudha baay'eedha jetta. Kanaafuu dhiisutti jirta. Kaataagorii qabu. Fakkeenya performaansii isaatiin kan dinqisiifattu jira. Akkaataa sagalee isaatiin kan dinqisiifattu jira. So kana jedhee kaataagoreessi gochuurraa hunda isaanii baay'ee isaan jaaladha. Otoo hunda isaanii walii hojjennee immoo baay'ee natti tola. Otoo carraa isaa argatte. Abbaa kee maal isaa dinqisiifatta?
Maal dinqisiifattee haga gara ogummaa muuziqaa dhuftee jettee isa argiteetiin adeemsa isaa waan inni keessa darbis dabarsi gaafa argite maal dinqisiifattee abbaa kan kee weellisaa Gabii Eda'oo. Faazer baay'ee nama jabaadha. I know. Speeshaalii nuuf jedhee Faazer namni gatii kaffaleedha. Erga turte booda sii galan beena. Nama baay'ee biyya kana keessatti baqatee ture. Bara isaanii keessatti. Otoo daa'ima godhachuu baatee innis jirootu ture jechuudha. Yoo deematu sababa mataa nuuf jedhee akkana ture beeka. Maaliif sababa biraan qabu? Maaliif sababa biraan qabu? Biyya bahuuf sababa barbaadatee namni bara biyyattiin bahaa turanii keessatti duunaanis asumatti biyya koo keessatti du'a jedhee namni hafee baay'ee illee hin jiru. So Faazer nuuf jedhee gatii guddaa nuuf kaffaleera. Tarii har'a osoo biyyaa bahee har'a Diyaaspooraadha. Kaa jira isa kabajaadhaan simannaa ture. Garuu nama biyyaaf hojjetan keessaa inni saba tokko. Gaafa biyyaaf hojjetuudhaaf yeroo lallabamuuf gaafa dhufu tarii maqaa isaallee kaasuu hin dandeenya jedhee yaada. Maaliif seenaadha. Seenaan hojjetame immoo haquu hin dandeessu balleessuu hin dandeessu. Olmost hojjetamee lafa taa'ameera. Gaafa riisarchariin ta'ee tokko dhufee gaafa nu qoruu deemu seenaa sana darbee hin deemu. Utaalee hin deemu. Kaasa jedhee yaada. Nuti ilaalcha keenya ta'e hojjeteef ta'an hojjennee akkamitti gingishinu hin beeku. Garuu warroota biyyaaf hojjetan keessatti abbaa kiyya waan ta'eef miti Faazeriin aartiin keenya akka otoo hin du'in almost oolcheera jedhee yaada. Namoota oolchan keessaa nama tokko. Orgaanik haala ta'een jechuudha. Yes. Maaf seeta walii darbuu qabaa ture. Gidduutti isa osoo dhiisanii nama baay'ee dhiisee deeme miti. Isaanis osoo dhiisanii deemanii. Fakkeenyaaf yeroo isaan Salmoon Daalaqa ture Babaabbishuu maal warra jedhamuun kun otuma reebaman otuma dhiibaman otuma isin ajjeesna osoo jedhaman osoo bosonatti fiigan hojii kana hojjechaa baane. Lubbuu isaanii kennachuu jechuun akkasidha. Lubbuu kennachuun biyyaaf lubbuu kennachuu jechuun astaaniiti. Akka nu badhutti. Akka naa galteetti. Oolchaniiru illee hojii isaaniillee kunu waan fedhe illee godhee hojiiwwan inni hojjetee lubbuu kee keessatti hin baane. Aduun keessa isaallee beekuu baadhuun isatti dhagaamu jechuudha. Itti boona jedhee yaada. I'm proud of him. Baay'ee itti boonaan Faazeriin. Dhugaa rabbi. Jaalala abbaa kan keetiif qabdu yeroo baay'ee yeroo haasa'amu nan dhagaa. Maali abbama kan kee ta'eef immoo sababni biraa jira laata? Akkasiin jedhee gatii guddaa naaf kaffaleera. Amma keessa isaa akkana jedhee sitti mudhaan dheerata dhiisi. Garuu gatiin Faazer naaf kaffalee anuu kaffaluu hin danda'u. Gaafan isa baruu anuu kaffaluu hin danda'u. So sanaaf galata guddaa qaba. Kabaja guddaan isaaf qaba. Akka dandeetti immoo na dhiisee biyya guutuu isa dinqisiifata. Sagaleen isaa ajaa'iba. Baay'ee bareeda. Baay'ee bareeda. Namni akkasaatti sirbus hin jiru. Haga ammaatti. Hin jirus hin jiraatu. Inni akkaataa inni shaakalaa dhufee maal gargar. Almost gargar. Nu wajjin waliin madaalu. Maaliif danda'u malee isaan deemuu hin danda'an. Darbuu hin danda'an. Akkas sossobdanii darbuu hin dandeessa. Loon akkas hin jiru. Namni siin dhiyeessu. Jabaattee yoo qabaattee malee namni siin dhiyeessu gara sanatti. So sana keessatti darbanii Tsaggaayee namoota dinqisiifattu keessa eenyudha jedhamnaan Gabiidha jedhanii dhaga'e. Nama tokko guddaa ta'an baay'ee isa dinqisiifatu. Jenereeshinii tokko illee turre isaanii. Yes. Sanarraa darbees jenereeshinii amma jirullee yoo mana argaa daddaraa irratti ijoolleen ittiin dorgomu sirba isaatiin ittiin dorgomu so halarii Faazerii fiduudhaaf it's amazing amma bakka isaatti taatee osoo ilaalte kun injifannoo guddaa. Namni kana argatee hin jiru. Kun maallaqaanis hin jijjiiramu. Baay'ee maallaqaanis tilmaamuus hin dandeessu takkana. Karansiis hin qabu. Namarraa hojjetama waan ta'eef sammuu namarraa hojjetee waan ta'eef so biyyattis kabaja guddaa isaaf qabdi.
Ani sakkaa ilmaatti jaalalaaf kabaja guddaan isaaf qaba. Hundi keessanuu yaaduma wal fakkaataadha jedhee yaada. Mana poolitikaa wajjin wal qabachaa jiru maal jiru maa gochuu hin dandeenyu sana. Adeemsa biyya keessa jirudha sana keessa bahuu hin danda'amu. Garuu immoo akkamitti addaan baafamuu qaba akka kootitti akka ogeessa tokkotti. Biyyattii tanaaf maal hojjenne? Inni biyyattii tanaaf hojjetame maalinni aan akka dhuunfaatti biyya kootiif maalan gumaache maalan godhe isaan madaalamuu qaba isaan of madaaluu qaba jedhee yaada. Uummannis kanaan madaaluu qaba hunda. Sirba isaa keessaa isa kamiin jaalatta? Bareeda akka keeti boontuu anumaan argine si malee jiraachuu addee garaa nan sarmine. Onneen tiyya kuno onneen keen argine maal giftito sila maal dubbanne jedha sabeeta. Sirba baay'ee qaba. Sirba kana garuu ijoolleen adda irratti ittiin dorgomaa ba'an gaafa kan argu baay'ee na ajaa'ibsiisa. Anuu irra deemee dhaggeeffadhee deemee chabaafatan fa'aa jedhee. Si ajaa'ibsiisa hojii isaa keessa kan baay'ee kaan beektamaa ta'e. Barroo barrichaa Oromiyaa aadaa teennaa daangaa keennan eeggannaa Oromiyaa. Sirba kana beektaa? Sirba qabsooti kun. Qabsaallee faazar biyyaaf sabaaf namni qabsaa keessa namoota isaan beeku keessas tokko garuu hin dubbatu inni baay'ee akkasu jedhee hin dubbatu nama baay'ee fataa jedhee jiraachuudha barbaadudha. Ofii kee jiraachuu barbaadu cinqamus hin barbaadu. Ati gaafa waraana ittisa biyya keessatti jiraattu akkasidha. Namaaf malee ofiif yaaduu fadhiista jedhee. Lubbuu kennuudhaaf achi keessa hin taa'amne. Almost waa'ee namaa malee waa'ee biyyaa malee wanni isa dhibbisu tokko illee hin jiru dhugaa rabbii. So an abbaa akkasii qabaachuu kiyya baay'ee na boonsa baay'ee na gammachiisallee. I'm proud of him akkasiin jedhee baay'ee ittiin boonu. Akkaan uummata kanatti boonus nan barsiifne. Siigalee akkaan uummata kana gad jedhee ajajamee uummata kana tajaajilu na agarsiise. Akkasitti na qajeelchise jechuudha. Bakki inni irraa ba'ellee dhaqee arguudhaan yaaleen ture. Abura ogolchuu jedhama sheelad guutuu. Laarraa kiiloomeetirii 50 wayii fagaata. Abura. Abura achi immoo sheelad guutuu. Hoggaa lama bara dheeraa achitti. An Finfinneetti guddadhees jedhee afaan Oromollee agasuun ture. Agasuun ture mana keessatti kana kan dhaggeeffannaa maal gaafa naasa'u. Akkasii malee muuxannoo dubbachuun qabu ture afaan Oromoodhaan. Kutaa 9 kaasee kan afaan Oromoo dubbachuu eegale. Finfinnee turtee. So Aburaa'oo Golchoo galee afaan biyya isaa ilaalu eessaa akka inni bahee gammoojjii sana keessatti namni bahee as gaa nama ajaa'ibsiisa. Achii dhaqee afaan Oromoo barachuudhaaf aadaa barachuudhaaf saba barachuudhaaf akka barataa baadiyyaa tokkotti baradhee yuunivarsiitii deemuu kiyya dura piripaaraatoorii fi haayiskool akka barataa baadiyyaa tokkotti Finfinnee dhufe jechuudha. Fiilmii kiyya beeramoon kiyya hunda isaanii maraatanii mucaan kun as dhufe moo mucaa kanaa jeessuudha ergite moo jedha. Dandeettaniiti jas dagaru danda'ee afaan baree waggaa tokko qonna na barsiisanii. Qonnallee qottaa? Waggaa tokko qotee bulaadhaa, barsiisaadhaa, weellisaadhaa. Akkasii waa baay'ee baruun qabaatu. Waan naan hin beekin baay'eetu ture. So gatiin namaayyuu naa galtee yoo san. Galee aan just makiinaadhaan dhaqee makiinaadhaan deebee baradhee akka 8. Sarbiisiin qaba cisichi kokobatti maali torbaanii naa miicama akkasittan malee namni miilaan sa'aatii 2 deemee barumsaan barata I'm sorry seenaadha. So waan danda'u natti hin fakkaanne egaa rabbi. So garuu kalii ijoollee wajjin
Dibtee labeeta. Yaa akkamitti. Prepared ba'aa barattoonni preparaatorii meedii baasallaa jira. magaalaa gaafa dhufan. Baay'ee is favorite food ko. Sirba meeqa qabdaati walumaa galatti? Walumaa galatti sirba 4 matatti baasa. Sirba 4. Singilii 4. Singilii 4. Dhiyoottis singilii 2 gadhiifneera. Naan dura waggaa 2-3 dura singilii 2 hojjenne. Amma immoo albamitti deemaa jira. Amma albama sirraa eegna ka? Dirqamadha ka. Yeroo dhiyootti? Yeroo dhiyootti eejan. Dirqama akka weellisaa tokkotti tokko singilii 2-3 hojjetanii albamaaf qophaa'u dirqama. Dhumarratti wanti jettu jira. Dhumarratti waan jedhu ulfaadha. Galatoomas. Naaf hirtanii nu waamtanii mucaan kun yoo cuunfine waa qaba. Waan yaaddaniifu galatooma. Kabaja guddaa qabaan siif. Uummata Oromootiif kabaja guddaa hin qaba. Saba bal'aa ta'e tokko waan keessatti guddachuun numtuun barumsa. Totti barree. Aadaa safuu duudhaa kana keessatti jiraachuun guddachuun barachuun dhugaa dubbachuudhaaf barumsa guddaa. Yuunivarsiitii caala. Doktorummaa caala. Totti barree. Kun waan ofii gad qabna malee hundi keenya yeroo mara faashinii ta'ee gaafa dimookiraasii ta'ee dhufu simannaa gaafa gadaa ta'u immoo gadi qabna. Hin akkasii. So isa kana uummata keenyaaf kabaja guddaa kennachuun akka ogeessatti dirqama. Biyya tana keessatti hunduu wal qabeetiin jiraate. Wal gargaaraa jiraate. Kan qabu wal ergifachaa jiraate. Nafatti dhufnee kana godhi akkas godhi jechuun booddeetti erga nu dhaggeeffata booddee dubatti hafna. Gingishan akkasti nu hambisu isaan jireenya isaaniitti fufu kana qabadhu. So kan argeera kan beekeera. So hagan dandeetti akka ogeessa tokkotti akka dargaggeessa illee biyyaaf hojjechuu irratti biyyaaf waa oolchuu irratti silee awwaalamneelis biyyattan irratti awwaalamta. Bakka biraatti awwaalamuu dandeessu baay'ee. Beekamu. Eessatti akka ta'e. Namuu gara biyya keetti si deebisa. So kan isaaniifidhaan kan nu badhetti biyyaaf waa oolchuu namaa wayya. Nama hin kasarsu. Isaan hin kasartu. Argachuu dhabdus hin kasartu. Jecha Abrahaam Linkanii tokko ani biyya tiyyaaf maal godhe malee biyyi tiyya maal naa gooteen jedhinii. Akkas. Irraa argata. Irraa argata dhugaa rabbii. Eebbisaayyuu eebbisaanii dhagaalliin mukaalli si faalaa hojii si laafte maal goota. Sool fadhaa galatooma warri sooshaal miidiyaa irratti jabeessan dura kaastanii ka'umsa kiyyaara warrootni jajjabeessaa turtan baay'ee galatooma kan waaqatti dhiisnaatti galatooma. Jalqaba kaasee lallabaa turre haadha warraan tiyyaallee maatiillee. Hunda isaanii nama kan kaasna taanaan maqaadhaan kaasna taanaan nama baay'ee jira. Hojii kiyya keessatti kan nama hirmaatee iyyuu maqaa dheelee fixu. Hiriyoota koo boliiwwan koo hundi keessan baay'ee ulfaadha baay'ee galatooma. Wanni narraa eegamu hunda gochuudhaaf kutannoodhaan ka'eera. Wanni duubatti na hambisu tokkollee hin jiru. Kana qabadha. Hundi keessan mana keessatti dhufuun kiyyannoo. Na hordofaa. Ayyee anis atis galatoomi ulfaadhu waan nu kabajjitee stuudiyoo keenyatti argamtee keessummaa keenya taateef guddaa si galateessina. Kan cufiinsaaf nu ta'u immoo kan artist Dr. Alii Birraa sirba tokko nu affeerta. Sanuma irratti goolabna. Dhumarratti sirba kiyya siin affeerame sirba dhumarratti baasee. Ayyee dhifama. Jaalalli kennaa uumaa seera waloo gaanamaa seensinnaa'ee shanshan waadee kakuu waadaa cabsuun dhaqoo jaallatanii dhiibamuu amaananii gaanamuu kaan akka argatanii dhabuu wayee dhibeen hin jiru lamuu
ati hoo ati silaa ijji kan kee alaalalaala ijji kan kee alaalalaala singalleemu dubbin jaalalaa ati hoo ati silaa ijji kan kee alaalalaala ijji kan kee alaalalaala singalleemu dubbin jaalalaa silaa kakachee jagaddee tuuyyita atoo obsadaan kadhabee maaf gatii dhoowwatta atoo iman ditte silaa argitu gaabbita atoo fuuldurri kee bowwa goongiste deebita atoo baatu maaltu namba hilaata ol si baasee mucuucaata bakkaan gennee dhaquuf kaataare awaas teessee dheebuu himattaare yaa garaa koo shururuu dhakaa yaa godoo koo shururuu olte bultee abdii natti hortee dheef malee barsi shakkaan duruu. Guddaa galatoomii. Baay'ee bareeda. Baay'ee sirba afaan Oromoffaa keessatti kan qeequ walaloodha. Gurra namaa keessa qalbii namaa keessa seena. This is perfect. Anaaf unatti dhugaa. Baay'ee galatoomii. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya kun miidiyaa Soofumariitii keessummaan kenna immoo anis Gabii Eda'ooti. Weellisaa baay'ee jaalatamaa fi dinqisiifamaadha. Akkasumas immoo fuulduraaf bakka guddaa ga'u saayinsii qabatee dhufee akkasumas immoo kennaa isaa qabatee dhufeetiin uummata Oromoo muuziqaa afaan Oromoo guddisuudhaaf dargaggeessa tattaafataa jiru, dargaggeessa adeemsa guddaa keessa jiru. Hundi keenya isa gargaaruu qabna. Isas ni gargaarraayyuu waaqnis isa gargaaree dhaabbadha. Soofumar Boodkaastii irratti saaffeerree kaan isiniif hinnee jirra. Daawwadhaa, hordofaa. Soofumar miidiyaa immoo sabiskiraayib godhaa isin jenna. Nagahaan turaa, horaa bulaa deebanaa.